nuti kan barbaannu mana lubummaa Oromiyaa yookaan mana kiristaanaa Dr. Biraanuu Naggaa masqalii dhungachiiftee Profeesar Mararaa Guddinaa lagattuun barbaannu. Mana kiristaanaa sirna kaan irratti argamte sirna Jawaar lagattuun barbaannu. Mana kiristaanaa amantiidhaan gargar nu qoqqoodduun barbaannu. Mana kiristaanaa Oromoo gosaan gargar qoqqoodduun barbaannu. Maaliif seetanii? Maaliif jechaa turan seetanii? Lafti tuulamaa lafa warra kaabaatti lafa Amaaraatti jedhanii too warri dhaadatanii hedduudha bar. Oromoon tuulamaa waan ortodoksii ta'eef Oromummaa isaa jijjiiree jira. Kanaan booda obboleewwan isaa warra Musliimaa warra Protestaantii wajjiniin tokkummaadhaan hin jiraatu warri jedhan hedduudha. Kuni ni fashala.